Namaatiin immoo dhugaatu sii gale moo akkamumanti gara amantii kanaa deemtee jette. Anaaf ati hiriyaadha. Sagaleen kun nagaa miti takke. Nagaama. Thank you. Anaaf ati hiriyaadha. Waan hedduullee wajjin dabarsinee beennaa. Tajaajila wal affeerree beennaa. Wajjin nyaanne wajjin dhugne yeroo baay'ee dabarsineerraa. Beektaa dhugaa dubbachuudhaa fi an baay'inaan bizinesii mataa koo irratti yookiin immoo hojii mataa koo irra dhaabadheera kananii hojii wangeelaalee hojjechaa ture kanan socho'aa tures innaa namaa wajjin kanan irratti wal lolu yookiin kan irratti walitti bu'uu sababni hin jiru kaan miindaa damoosa irratti wal lolaa damoosa na jalaa dhowwattanii isaanan jiraadhaa waa meeqa irratti wal lola namni garuu hojii mataa koo hojjechaadha kanan tajaajilaa ture kanan socho'aa ture kanan deddeebi'aa ture hojii mataa koo hojjechaadha beekta. Akkasumallee bakka ni macaafaaf qabu jaalala macaafaaf qabu beekumsa ni macaafa irratti qabu beekta eenyu caalaa yoo ati dhugaa dubbachuudhaa fi waan wal nu sobsiisuu hin qabu yeroo baay'ee hojiin dabarsineerra waan ta'eef. So dhugaa dubbachuudhaa fi nama wajjin walitti bu'ee gara amantii islaamaan naqu sababiin isaa amantii islaamaa keessaas gaafa nama wajjin walitti bu'ee lafa naqu naba waan ta'eef. Irransii deebi'a. Ani amantiin keessa ture keessa nama wajjin walitti bu'ee gara amantii islaamaan naqu. Sababiin isaa iyyuu nama wajjin walitti bu'ee namatti baqadhe waan ta'eef ammas asii ustaazuma tokko yookiin sheeka tokko yookiin namuma ani islaama jedhee natti dhiyaate tokko wajjin gaafa walitti bu'uu lafan naqu gatiin dhabuuf nama walitti bu'eetu amantiin jijjiirradhu. Sababiin isaa amantiin kan mataa kooti malee kan ittiin namaaf jiraadhu kiristaanotaaf kan hin jiraadhu islaamotaaf musliimotaaf kan hin jiraadhu miti. Kan mataa kootiiti eenyuuf kan ittiin jiraadhu miti. So sababiin itti waldaarraa fagaadhe waggaa tokkoof ji'a 7-8 oliif ni beekta. Tajaajilaa ture gatiin wangeelaaf kaffalaa ture dhugaan ittiif qabsaa'aa ture hunduma isaayyuu beekta eenyu caalaa beektaati bareechite. So sana keessatti adeemsonni jiran hundumtu gaafa baay'ee na dabbaraa deeman namni Yesuusiin lallabuurra of lallabuu gaafa baay'isu namni Yesuusiin ol qabuurra ol qabuu gaafa baay'isu namni waaqayyoo hundumaa danda'a jechuurra anatu sii danda'a anatu si fayyisa anatu mootummaa waaqaa si gasha yoo an si eeyyame malee mootummaa waaqaa si hin banamu yoo si eeyyame malee waaqayyo si hin araaramu jechuun kun gaafa na dabbaraa gaafa dhufu an waldaa keessaa ba'ee hojii mataa koo hojjechuu jalqabe beekta. Yoo xiqqate waggaa tokkoof ji'a 7-8 ol waldaa utuun tajaajilin callumadhee waldaatti deddeebi'ee akkan ture beekta tajaajila dhaabe. So walitti dhufnaa wal dubbisnaa maal jennaa sirriitti waliin haasa'aa turre. Kana keessatti carraan kun maal naa kennisti fakkaate carraa dubbisuu, carraa qorachuu, carraa gaafachuu, carraa namootaa wajjin wal gaafachuu fi diibeet gochuu waliin mari'achuu naa kenne. Namoota wajjin gaafa wal gaafachaa deemtu, gaafa dubbisaa deemtu, gaafa waan hundumaa akkuma sila kaasaaf ture amanuu baattullee amantii wajjin wal baraa gaafa deemtu dhugaan kamii kamtu sirriidha kamtu naa ta'a jetteetu waa tokko madaalii keessa galchita. Miizanarra keessa sii galee jechuun abbaa amanuuf amantiin kamuu sirriidha. Dhugaan tokko garuu lafa taa'ee jira. Isa kanaatiif yaa takkee kiyyaa dubbisee macaafa garumatti qabuun dhabe. Tokkoffaa amantiin ani hordofaa ture yookiin amantiin ani keessaa ba'ee macaafa qulqulluu wajjin konfirmeeshiniin qabu yookiin immoo macaafi ragaan ba'uuf fakkeenyaaf amantii kiristaanaa hordofaa ture yoo ta'e amantiin kiristaanaa kennaa rabbi namaaf kenne waan ta'eef yookiin amantii rabbi namaaf kenne waan ta'eef namni hundumtuu amantii kiristaanaa hordofuu qabaa, jaallachuu qabaa, amantii isaa godhatee jiraachuu qabaa wanti jedhu takkee koo hin jiru. Gaafan gara amantii islaamaa qorachuu dubbisuu dhaqu garuu amantiin islaamaa kennaa rabbi namaaf kenne yookiin immoo amantii islaamaa amantii rabbi jaallatee ilma namaatiif kenne kan jedhuun argadhe. Tokko naan jedhe. Dhimmi lammaffaan gara amantii kanaatti na fide dhugaan gara amantii kanaatti na fide dhimmoota sillaaseedha. Dhimmi sillaasee waan deebii hin qabne waan walxaxaa kompleeksii kan ta'e waan namni
takkeen waa'ee Sillaasee waan biraa. Abaluu waa'ee Sillaasee waan biraa. Raajiin tokko waa'ee Sillaasee waan biraa. Paasteriin tokko waa'ee Sillaasee waan biraa. Haasa'uun sun anaaf naa ta'uu dide. Sababiin isaa hiika dhaabbataaf ibsa dhaabbataan qabu waa'een Sillaasee. Ibsa dhaabbataa gaafan irraa dhabu waa'ee Sillaaseen kun macaafa qulqulluu hojiilee baay'ee waan waliin qabanneef macaafni konfirmeeshinii waan hin laanneef waan ragaa hin baaneef waa'ee Sillaasee kun ammas afaan na qabachiise. Isas nan dhiise tole jedhee. Haa ta'u egaa dhimma isaadha. Dhimma amantii hin dhaamin dhimmi Sillaasee saafuu akkuma ta'ettan jedheen utuman ilaalu amma immoo waa'ee Yesuus bira geenye. Waa'ee Yesuus bira gaafa geenyu Yesuus Waaqayyoodha jennee lallabaa turre gaaffii hin qabu. Waaqayyoodha jennee dhalootatti himaa turre gaaffii hin qabu. Gaafa teenyee dubbisnu garuu takkee kiyya atis bor dubbisuu dandeessa yookiin dubbisteetta ta'a. Gaafa teenyee dubbisnu garuu namoonni sirriitti waa'ee Yesuus beekaniif Yesuusitti siqan Maariyaam Waaqayyo Abbaa waa'ee ofiisaa siigalee Waaqayyo Abbaan waa'ee Yesuus waaqayyummaasaa wanna jedhe takkitti hin qabu. Yoo qabanaan jettee haasa'uu dandeenya. Waa'ee Yesuus Waaqayyo Abbaan waa'ee waaqummaansaa waan jedhe tokkitti hin qabu. Haati isaa isheen dhiyeessee waa'ee Yesuus waa'ee waaqayyummaasaa waan jette takkitti hin qabdu. Haadhi isaa isheen miixattee deesse. Ani Waaqayyoo nan deesse osoo hin taane ilmatu dhalate jedha, namatu dhalate jedha. Malee Waaqayyotu dhalate hin jedhu. So haati isaa isheen deesse illee waa'ee waaqummaa Yesuus irratti ibsa ga'aa nuu laatte hin qabdu. Macaafni waan jedhe hin qabu. Inni sadaffaaf inni dhumaa Yesuus waa'ee ofii isaatiitiin fakkeenyaaf Waaqayyo Abbaan waa'ee waaqummaa isaa waan jedhe qaba. Waaqayyo isa dhugaa akka ta'e, Waaqa inni qofaan akka gabbaramu yookiin immoo waaqi kan biraan isa biratti kan sagadamuuf akka hin jiraanne Waaqayyo Waaqaaf lafa uume Waaqayyo isa jiraataa akka ta'e macaafa raajotaa keessattis kakuu haaraa keessattis bakkeen adda addaatti Waaqayyo waa'ee isaa waan jedhe qaba. Ani Waaqayyoodha jedhee waa'ee isaa waan hedduu haasa'eera. Iddoo 15 ol kan ta'utti ani Waaqayyoodha, ani Waaqayyoodha, ani Waaqayyoodha macaafa Ermiyaas keessatti, Isaayyaas keessatti yoo ilaalteetta ta'e. Ani Waaqayyoodha, ani Waaqayyoodha, isa akkas gochuu danda'u, isa akkas gochuu danda'u jedheetu dubbata. Macaafa olii ilaaluu dandeenya, anis beeka, atis beekta katii ta'eef. Kanaaf Yesuus garuu waa'ee ofii isaatiitii, waa'ee waaqayyummaa isaatii wanna jedhe wanna tokkitti hin qabu. Kanaaf an ragaa waan an dhabee fi gara ani amantii Islaamaa kana filachuutti galee jechuudha. Kanaafiyyuu gara amantii Islaamaatti wanti na fide yoo jiraate wantoota kana sadanidha takkee kiyya. Amma ifa sii ta'ee jira. Gaaffii qabdaa?